share, like, subscribe gochuudhaan ni jajjabeessaa. Akkasii isin jiraatan bittoota fi daawwattoota kiyya. Hedduu bareeda maashaallah wanta magariisa. Nama rumatitti nama waliin tura waan babbareedaa isinitti agarsiisaa deema. Asheetanlee isinitti agarsiisa. Hamma dhumaatti hamma afaan tura isin jedha. Lafa keessa jira, lafaan deemaa jira. Akkasii isin jedha qabeenya fi daawwattoota kiyyaa hamma dhumaatti na waliin tura. Daawwattoota fi kabajamtoota kiyya akka ittiin bohaartan hamilee guddaa qaba. Kunoo kun akkanatti midhaan haamamee kuni galafaadha. Kunoo kuni garbuudha. Akkana jira laala haamaa ga'ee jira akka ajaa'ibaatitti. Akkasii isin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya. Asheetanlee isin agarsiisa. Akkasii isin jedha mukkee maashaallah bosonni qaban keenyaati. Hedduu namatti tola. Kanatti lafa fagoo akka biyya keenyaa baasanii miti gadeema baaburaan deemamu. Akkasii jedha biyya kanatti isaan afaan biyya kanaatiin zuuf jedhaniini yookaan tireena jedhanii. Akkasii kabajamtoota fi daawwattoota kiyya hamma dhumaatti afaan turaa isin jedha. Akkana jedhu bosona. Baay'ee nama hawwata. Isin like, share, subscribe gochuudhaan jajjabeessaa isin jedha. Subscribe godha. Sirriitti maaliif chaanaala haaraa waan ta'eef dirqama waggaa tokko keessatti subscribe guutuu qaba waan ta'eef namni kan daawwatullee sa'aatii 4,000 ol ta'uu qaba waan ta'eef sirriitti jajjabeessaa na gargaaraa irra dhaabbadhaa isin jedha. Wala jajjabeessinu wala guddisinu isin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya. Akkasii yoo nu wal jajjabeessin yoo nuti nu jajjabeessaa yoo nu wal guddisnu immoo yoo nuti nu guddisa. Akkasii wal haa jajjabeessinu isin jedha hamma dhumaatti daawwadha. Hedduu namatti tola maashaallah bosonni. Bosona keessa nuun deemaa jira madaala akka jiru. Bosona keessaa beekamu wanta boqqolloo isin agarsiisa. Boqqolloo madararaa yaasee harmoo godhatee ittiin jedhe. Bosona keessa lafa bayaan jiru. Bosona keessa deemaa jira.
Allah bosonni hedduu namatti tola. Amma bosona keessaa bayaatti ni jirra. Xiqqooman nu hafe taanee jirra. Lafti akkuma biyya keenya gaara waaca'ee qabu waan ta'eef bosona kan biroo tarte bosona kaanitti jirta. Akkas isin jedha kanarraa kun soolaaridha. Soolaara. Akkana jirti amma laalaan baanee jirra bosona keessa. Gadi namatti tola maashaallah. Midhaan kun haamamee kunuunaan citallee lafatti gadi haamamee hedduu bareeda. Akkasii daawwattoota kiyyaa nama viidiyoo baay'ee walitti deebi'utti turtii gaarii isin haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.